السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هردفتو تافي كبجمتو تكية أنا نجا الحمد لله. كم نجا جرتوني سنين جدا وبليين كيا. إجاكا channel kana horri harataatan subscribe gochuun maatii ta'an sinin jedha obboleeyyan kiyya warroonni immoo maatii taatanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaan sinin jedha obboleeyyan kiyya asumaan viidiyoo yeroo darbe isinii hojjedhe irratti akkanatti carqi jalaa gubee jennaan narraa kaffalatti viidiyoo jedhu tokko isinii hojjedhe irratti obboleettiin kiyya tokko maal jettee fi koomentii naa barreessite ani hojii hojjechaa jira osoo hojii hojjetaa jiru ani hin agarree daa'imti saaloonitti televiziyoonii cabsiti jettee gaafa daa'imti televiziyoonii cabsitu isiin mana hin jirtu ani immoo hojiirra jira ani hin agarree ergasii gaafa dhufteetiin jette sirraa hin kafaladha TV kana 3,000 hin bitee sirraa hin kafaladha naan jettee garuu ani waan irraa beeku hin qabu kan cabse daa'ima ani hojiirra jira mee maal godhu jettee yeroo baay'ee jechuudha isaan waan daa'imti isaanii balleessite waan isin balleessitan qofa yoo doontaan waan daa'imman isaanii balleessites akka waan nuti balleessinetti fudhatani jechuudha maaliif kan mana san keessa jiru si'i hojii mana san keessa waan badu waan tolu kan tooyatu si'i ati akkamitti arguu dhabdee ati akkamitti waan kana tooyachuu dhabdee ka jedhan sammuu isaanii keessatti fudhatan jechuudha isaan yeroo baay'ee jechuudha isii hojiirra jirti hin agarree daa'imti immoo akkanaa kana gootee waan jedhamu sammuu isaanii keessa hin jiru isiin hojiirra jirti daa'imti kuftee isiin hojiirra jirti hin agarree daa'imti waan kana jeessitee daa'imti waan kana nyaattee hin beektan daa'imman isaanii waan margite nyaatti waan margite balleessiti vaaziliinii fa'aa nyaatti daa'imman isaanii ni galee injiraame waan adda addaa iskiriinii humna kana nyaachuu waan barataniif jechuudha akka ijoollee kennaa miti waan argan kanneen adda baasanii waan hin beekneef waan argan kan itti fakkaatee fuudhanii nyaatan jechuudha yeroo daa'imti takka maal gooti seetan maajuun xumaat kan isaan jedhaniin kan nyaatatti godhamu jechuudha yeroo nyaata hojjetan juusii fakkaata cimmaaqidhaan wal fakkaata maal godhe daa'im fuudha nyaate garuu homaa namaan godhuun dheedhii haa ta'u malee fuudhee nyaate daa'im waan margite nyaatti waan margite jisitii waan margite dhuyidi jechuudha daa'imman isaanii yoo jalaa fageessee kana ammoo yoo atiin argin ta'e daa'imti kun yoo tasa waan kana goote immoo si sababatan jechuudha isaan akkamitti ati arguu dhabde ati maal hojjettaa akkamitti agarsiistu mana kana keessa jiraamsitu mana kana keessa si'achi deemaa misiin jedhan akkasii maasitan obboleeyyin kiyyaa waan daa'imman isaanii balleessite waan daa'imman isaanii cabsite tokko yoo isaan isinirraa kafalan isiniin jedhan ammana san intaa'uun deema jedhaani sibiraan deema jedhaani sibiraay hin deemaa ani hin barbaadu jedhaani yoo akkasin jedhiin eshi jettanii yoo waan daa'imti isaanii balleessite isinirraa kan kafalatan ta'e daa'imman isaanii guyyaa kana waa meeqa balleessaa oolti osoo eeguu baatanii guyyaa kanatti mana kana hunduu meeshaa mana kana keessa jiru daa'iteen hin fixxii bara hin beeytanii odoo isin harkaan qabdan yoo isin meeshaa tokko harkaa fuutan odoo isin meeshaa san harkaan fuudhin harka kaan hin jirre meeshaa 5-4 caccabsiti jechuudha akka isaan itti daddafan hin beeytan waa balleessuuf qabuun hin danda'amu akkasan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa yoo isaan isinirraa kafalan isiniin jedha waan isin hin balleessin waan isin hin cabsin harka keessanitti waan dingat harka keessanitti hin cabin tokko waan isinitti sababa hin taane tokko daa'imman isaanii kan cabsitoo ta'e aan hin deema hin taa'u jedhaani bakka borullee daa'imti isaanii har'a TV cabsite borullee deebitee yookaan hostaawoti yoo cabsite borullee deebitee bocoqqoo cabsite kan kafalu sima ta'a jechuudha gaafa takkatti tana sirriksi kafalchiiste waan balleessa daa'imasi borullee sima kafalchiisti jechuudha kanaaf takkatti isaan akkas saniin jedhan taanaan anin deemaan barbaadu jedhaani sababni isaas bursu daa'imti ta'e waan biraa yoo cabsite bursatti damooza kiyya narraa murta damooza kiyya kafalattaa jedhaani badii koo malee akkasitti ofirraa dhaaban isiniin jedha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee isaan
waan isin harkatti bade qofa odoon taanoon isin harkatti bade silaa isin harkattuu bade hin kafalannoo jedhan kafalachuudhuma wanni godhamu hin jiru. Garuu waan ijoolleen isaanii balleessite waan ofii isaaniitii balleessanii isinitti sababuuf akkas isin sodaachisan san tole hin jedhinaafi ishi hin jedhinaafi dhugaa rabbii. Isaan meeshaa cabee miti baraa meeshaa cabee miti lubbuu namaatu namatti sababu jechuudha. Namnummaan an beeku namnummaan fira warra kanaa ijoolleen nama lamaa ijoollee guddisanii hojii isin hojjetanii daa'imman guddisanii mucayyoon maal jettee haati hojii deemtee madaan isii hojii deemtee abbaan immoo mana jiraa mana rafaa daa'imas cinaa raffistee deemti daa'imni micattiidhaan ganama dhaqaa laalii yoo isheen akka hirribaa kaatu kaan suuta balbala banaa dhaqaa laalii fuudhii jettiin ammaaf rafaa jirti. Laalaatuma dhaqaatuma laala jettee micattiin. Jidduma kana ijoolleen kuuwwan hin ka'anii jaraaf aannan hojjetaa jira. Xiqqoo jedhu bakka daa'imti akka badaa warra jettee iyyite jette yoo asii fiigee dhaqu ol fuudhee daa'imni harkaa qaba jette daa'imni. Achi amma naan lole jette akkamitti daa'ima as keettanii nam tokkochi bira hin jiru. Daa'imti algarraa lafa dhooftee naan jedhe jette. Achi anillee rifadhee callisee garuu daa'imti homaa hin taane amma mana kana dhufan mana warra kanaa fira kana gaafuma san mana warra kanaa dhufaniitiin yoo jedhan amma maal jedhee dubbataa daa'imti nagaa ta'uu isii beeynaan jechuudha. Daa'imti nagaa ta'uu isii beeynaan homaa rakkoon irra gahuu dhabuu beeynaan daa'ima algaa irraan akkasuma mormaan gahii xattu argee gara lafaatitti gahii xattu argee hirba keessa waan jiruuf hin qaba yoo jedhu achirraa gad darbee harka kiyyaanii. Anumatu achirraa gad darbee jedhe jette laala. Anumatu harka kiyyaan achirraa gad darbee jedhette garuu yeroo saniif maaliif callisee daa'imti tun osoo miidhaa wayii irra ga'ee odoo waa miidhamtee hojjettuu sanitti sababuuf situ hin laalle daa'imti akka raftuun beeyta algarra akka raftuun beeyta maaliif hin laalin maaliif yookaan hin fuudhin jedhanii sababa garasiitti deebisuuf garuu daa'imtis ofiin hin gufne isiin algarraa akkas yoo gahii xattu argee hirriba keessa akka eebjooynatti fakka achirraa gad darbee hin qaboo jedhu achirraa tasa gad darbee ilaala. Odoo daa'imti miidhamtee garuu yeroo san dubbachuu didee daa'imti nagaa ta'uu eega beekee waa hunda eega hubatee booda anatu gad darbee jedhee dubbate. Yeroo san achiin maal jettiin daa'imni isaa manatti beeta akkana naan hin jenne maaliif anatu gad darbee naan hin jedhirree ofiisiitii kuftee jettee baratee anuu isiin kufnaan iyyiinsa isiitii rifadhee lafaa ka'e jettee mee ilaala. Sinigalee inni immoo eegasii ijaan akkas yoo laalu ija banadhee laalu achirraa algarraa akka gararraatu argee gad darbee tasa'an waan qabu natti fakkaata garuu garas gad darbee. Akkasin sin jedha buleeyyan kiyya isaan waan akkana namatti sababu rabbiin sababa namaan haa didu. Laala amma oduudhaan sun waa miidhamtee sababni sun micattee san ta'a jechuudha kan itti sababamu. Ati maaliif hin eegin sitti dhaamin deemne jettiin isiinis akkasin isin jedha buleeyyan kiyya isaan meeshaa ijoolleen isaanii balleessite yoo isinitti sababatan nuti hin teennu mana kana bakka hin deemaan hin barbaadu jedhaani yookaan gara biiroo nageessi yookaan gara biyyaa deema jedhaani gaafa san isinirra targaaggaan jechuudha. Akkas isin jedha buleeyyan kiyya isaan badii ijoollee isaaniitiif isinitti wacan taanaan ofirraa dhaabaa.